Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam sa'aatti nageessan ana obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaan faara taatan sabiskiraayib laayik gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garagaraan na deeggaraa turtan galatooma galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu jaaladha deebi'ee dhufee jira maaliin deebitee dhufte jechuun keessa hin oolu. Akkuma mata duree irratti argitan kana jechuudha namoonni baay'een osoo abjuuf mul'ata yookaas immoo kaayyoo dheeraa tokko osoo qabanu akkasumas jalqaba nama jabaa nama kaayyoof abjuu isaatiif tattaafatu ta'anii osoo jiranu iddoo itti namoota faallaa isaanii haasa'an yookaas ilaalchota namoota sanaa gara sammuu keenyatti seef gochuudhaan yookaan jecha namoonni faallaa keenya dubbatan san nuun jedhan sana yeroo tokko dhaggeeffachuudhaan gurra isaaniif laannee itti abjuuf mul'ata keenya sanarraa qofnu yookaan duubatti deebinu jira jechuudha. Kan isin jechuun maal jechuu barbaadetananii baay'een keenya ni jira namoonni jajjabaan yookaan namoonni kaayyoo qaban namoonni jecha namaatiif fi gocha namaatiif bootaa hin qabne namoonni abjuuf mul'ata isaaniitiif qofa imalan baay'eetu jira jechuudha. Haa ta'u malee imala karaa dheeraa yookaas immoo bu'aa bayii hedduu karaa dheeraa rakkoo hamaa keessa dabarree gaafa milkaa'ina keenya sana bira ga'uuf jirru dheeraa dabarsinee yeroo gabaabaa keessatti yookaas immoo gaafa abjuuf mul'ata keenya sanatti dhiyaannu jechuun milkeessuudhaaf gaafa itti dhiyaannu jechoota namoota faallaa keenya dubbatan sana jecha isaanii gizee tokko gurra itti kenninee dhaggeeffachuudhaan iddoo itti nuti kaayyuu fi mul'ata keenya sanarraa kufnu jira jechuudha. Maaliif jennaan namni ati iddoo gaarii tokkos teechisii waan gaariis nyaachisii obaasii nama sanaaf hagam takka lubbuu koon dabarsee siif laadha yoo jettenillee namni duuba kee deebi'ee hammeenya kee yookaan hammeessee akka ati nama hamaa taatetti maqaa kee balleessuu fi waa'ee kee lafa deemetti lafa taa'ee ka'etti nama kan birattu gadi fuudhee maqaa kee waan ati hin qabneen yookaan gochoota ati hin raawwanneen si faalleessuu yookaan maqaa si balleessuun kun wanta beekamaadha. Kanaaf jalqaba nama jabaa tokko taane lafa dheeraa yookaan bu'aa bayii hedduu imallee dhufne sa'aatii xiqqoodhaaf milkaa'ina keenya sana bira ga'uuf sa'aatii xiqqoo yookaan yeroo xiqqoo nu hafuuf jecha jechoota nama faallaa keenyaa dubbatan sana dhageeffannee tooniyyuu jabina keenya jalqabaa yookaan cimina keenya jalqabaa sana laaffisuu hin qabnu. Obboloota koo baay'een keessan mee warroonni keessattuu dubartoota taatanii biyyoota arabaa kana gola namaa keessa biyyoota garaagaraa irra hojjechaa jirtan mee namni ilaalcha gaafa biyyaa baatan sanaa fi ilaalcha amma isin qabdan tokko mee of madaalaa laalaa ani kaleessa nama akkamiin ture ergan immoo biyyarraayis fagaadhee biyya gola namaa keessa yookaan biyya namaa keessa hojjechuu jalqabe yookaan ija namaa yookaan ija gaarii fi sharaa laaluu qabeetii barumsa hedduu baradhee jira. Maaliif jennaan kanan hojjedhurra barumsan irra fudhadheetu caala mee warri jettan yaada keessan bal'inaan koomintii jala naaf kaa'a. Kana isiniin jechuun koo ofirraa kaasee tanani maaliif jennaan ani jalqaba koorratti yeroon biyya jiru yookaas immoo gara biyya namaa kana osoo hin dhufne duratti waanuma xiqqoo irratti abdii muradha. Haa ta'u malee hamma ta'e tokko immoo yeroon itti immoo abjuuf mul'ata kiyya galmaan ga'uudhaaf yookaas immoo kaayyoon kiyya dheeraa ta'ee osuma jiru bira ga'uudhaaf iddoon itti ariifadhutu jira. Haa ta'u malee namni abjuuf mul'ata qabu yookaan namni immoo boru nan milkaa'a jedhee yaadu silumayyuu bu'aa bayii hedduu akkasuma karaa dheeraa imaluun wantuma jiru. Maaliif jennaan wanti hundumti isaatu dheeratu malee akkasumas dukkanaa'u malee hin bari'u sababa ta'eef bu'aa bayii hedduu sana akkasumas jechoota nama kamiiniyyuu dandamannee bira darbuu qabna. Haa ta'u malee akkuma jara sanaa nama faallaa keenya dubbatan yookaan maqaa keenya balleessan sana isaanan dhageeffadha yoo ta'e isaanan xiiqii qabadha yoo ta'e kanan imalee lafa abjuuf mul'ata koo ga'u miti iddoo isaan jiran yookaan fuullee isaaniitti rakkoo cimaadhaaf saaxilamee rakkoo addaa keessa galeen jara sana gammachiisa. Kanaaf maal isiniin jechuu barbaadetananii namoonni tokko jechuudha inni jirra hiriyaa ni qabna kan safaratti wajjin guddannes ta'ee nama biyyatti beeknus ta'ee nama kamiyyuu miidiyaa kanarraanis kan barre ta'ee hiriyaa tokko bakka jira namni keessattuu namni tokko bakki itti si shawwadamtan namni tokko jechuudha. Gaafa nama tokko wal bartanii kaatan namni suni yeroo hunda sii du'e sii kufe sii cabe jedhee yeroo baay'ee wantoota akkasii jechoota akkasii fayyadameet
sileellisa taanaan nama sana tasumallee na jaalateeti yookaan na jaalateera namni kun ofiin olitti jaalala naaf qaba iddoo naaf qaba jettanii iccitii keessa keessan jiru baastanii nama sanatti hin dabarsinaa hin himatinaa. Maaliif jennaan jaalalli akkuma jiru ta'ee amma hiriyaa yookaan hamma gwaaddanyaa tokko nama jaalachuunis jira nama jibbaa isiniin jechuu koo miti. Haa ta'u malee iccitiin dhuunfaa fi iccitiin hiriyaa ni jira. Kaayyoo fi abjuu keessan yookaan wanta hojjechuu jirtan tokkollee karaa kamiirra imaluuf akka jirtan isin qofatu beekaa. Waan sanallee kan galmaan ga'uu danda'u isin qofa malee namni suni wanti tokko wanti inni isin dabalu hin jiru. Sanarratti itti himtaniidhaaf wanti inni isin dabalu yoo jiraate wanti ati kaayyeeffatte hojjechuuf kaate suni waan kanan hojjechuu ka'eeyyu jettee nama hiriyaa keessanatti yookaan gwaaddanyaa sirriitti na jaalata jette sanatti himta taanaan hin dandeessu isin jedha malee hin dandeessaa jabaadhu isin hin jedhu. Kana namoota kamirratti jechuudha akka fakkeenyatti ni hubattanii eenyumtus immoo wanta argaa jirtanidha waan ta'eef hin dandeessu jedheet kaayyoo keessanirraa si deebisa malee ni dandeessa jabaadhu isin jedhee namni harka si qabu hin jiru. Kanaaf waan hojjechuuf karoorfattan yookaan ilaalcha keessan kan galmaan ga'achuu danda'u isin qofa waan ta'eef iccitii bakka tokko tokkotti dogongortanii keessa garaa keessanii baastanii waan jiru hunda namatti himachuun kuni seeraan alaa. Maaliif jennaan boru deebi'ee isinuma miidha. Namni suni inni jalqaba akkasitti si kufe si cabe siin jedhu suni tarkaanfattee gaafa isa imalaan yookaas immoo hojiin anis ta'ee karoora keessan gaafa isa caaluu kee beeku akkaati duubatti deebitu akkaati kaayyoo keessan irraa kuftu akkaati cimina keessan dadhabbinatti jijjiirtu faallaa kee haasaa deebi'ee gara biraatitti. Wanta ati hin dalagne dalagde jedhee maqaa kee balleessa. Waan ati hin hojjenne maqaa kee gurraachessa. Gaaf sana gaabbitullee jecha baaste sana karaa deebisu sababa hin qabneef osoo hin baasin dura osoo kufnee kufaatii keessatti of hin argin dura madaallee dubbachuu fi of madaaluu yeroo kam keessattuyyuu jecha dubbannu tokko deddeebisnee itti yaaduu qabna. Nama kanatti baasee dubbadhu yoon dubbadhee jechi kun boruudhaanitti rakkoo fidaa hin fidu jettanii madaalaatii ilaala. Maaliif jennaan namni kamiyyuu akka guddattee isa caaltu eenyumtuyyuu hin barbaadu. Duuka isaa isa duuba isaa gadi taatee akka argamtuudha kan barbaadu waan ta'eef kanaaf baay'ee keenya achitti shawwadamna. Haa ta'u malee immoo namni karoora qabu yookaan namni abjuuf mul'ata qabu tokko silumayyuu dadhabeet miidhameet kufee cabee kaheeti waan ta'eef haaluma salphaatti kaayyoo ofii galmaan ga'atanii milkaa'uun waanuma salphaan hin dhufu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf iddoo tokko tokkotti namoota faallaa keenya yookaan maqaa keenya gurraachessa sana jechoota isaanii sana itti yaaduudhaan dhageeffachuudhaan gurra kenninee fi jechoota isaanii sana gara sammuu keenyatti seefii gochuudhaan dadhabbina keenya yeroo dheeraa deemnee dhufne sana kaayyoo keenya fagoo finnee dhufne har'aan geenye sana gaafa milkaa'inarra geenye jirru yeroo xiqqoof jecha lafa itti nuti cimina keenya sana laaffisnee dadhabbinatti jijjiirru jira jechuudha. Kanaafiyyuu akkasitti hin shawwadaminaa. Maaliif jennaan namni abjuuf mul'ata qabu namni kaayyoo qabu silumayyuu jechaas ta'e waan karaa kamiiniyyuu osoo dhaga'u akka nama dhageenyetitti osoo argu akka nama nagarreetitti bira darbeet lafa ga'uuf deemu sana qofa tarkaanfachuu kan inni qabu waan hojjechuuf yaadde sana qofa kanatti karoorfattee kanatti sammuu keetti illee yaaduu qabdu sana qofa malee jecha namaaf iddoo kennina taanaan duubatti deebinee jirraa kufnee kufaatii keenya isaaniyyuu kan barbaadan jara sana gammachiisnaa jechuudha. Maaliif bakka sanatti nuti namni kun akkamitti akkana naan jedhe silumayyuu meeqoo jecha isaan inni naan jedhu kanatti mee aniyyuu hundaa'u jecha sanan akkas godhee agarsiisa. Gaafa jennee waan inni nuun jedhe sanaaf gurra keenyatti dhageeffanneetiin keessa keenyatti dubbii sana deddeebisnee yaaduudhaan wanta harkaa qabnu yookaan imala keenya kan bara dheeraa finnee ittiin geenye san dagannee duubatti deebina jechuudha. Gara nama sanaa gorree kaayyoo keenya dagannee irra jechuudha. Kanaaf tasumayyuu wantoota akkasii dhageessanii kaayyoo keessan irraa hin dagatinaadha. Namni kamiyyuu jecha hamaa siin jedheef waan ati hin dalagne siin jedheedhaaf kaayyoo kee irraa si kumfisuu hin danda'u. Wanti sun hojii keetiin ala ittiin yaamamuu hin dandeessu. Yeroodhaaf siin jechuu danda'a. Garuu boru maaltu wanta sana ashannafee yookaan wanta sammuu ateerra darbaa hojii keeti. Maaliif namni sun jechaan siin jedhame malee gochi kee karoorri kee bakka sana waan hin taaneef boru ati hojii kee sana milkooftee milkaa'ina keessan bira geesse nama sana hojiidhaan hojii kee sanaan agarsiisuu qabda waan ta'eef kanaafiyyuu
boruun kee maal akka ta'e beektee gara fuulduraatti imaluudha malee duubatti deebitee akka nama dadhabaa yookaas akka nama yeroo baay'ee ofii isaaniitii dadhabbina waan qabaniif dadhabbina kee haasa'an sana akka isaanii taate duukatti deebi'uu hin qabdu. Kanaaf ijoollee baay'een akkasitti shawwadamaa jirra. Yeroo baay'ee ani akkas godhee jira, ani mana bakka kanaati bitadhee jira, ani akkana godhee jira jettanii toonii iccitii keessan baastanii hiriyaa keessan sababa ta'eef namni sun yeroo baay'ee waan sii kufe sii cabe jedheef iccitii keessa jiran keessan jiru baastanii namoota hedduudhaaf hin qoodinaa. Namni sun dhukkuba guyyaa gaafa sanaati ka'ee keessa garaa isaatii dhukkubsata. Nama sana akkamitti sakaaleef duuba itti deebisu, nama sana akkamittiin sakaalee of jallaatti taa'ee ilaaluun qaba, akkamittiin nama sana caala waan jedhu maqaa keessan gurraachessaa wanta isin hin dalagneen waan akkasii dalagee abalu waan akkasii godhe jedhee maqaa keessan lafa ga'etti falleessaa wala jechuudha. Kanaafiyyuu wantoota akkasiitiif gurra hin kenninaadha. Kayyoo keessan beekaa, maaliif akka hojjechaa jirtan beekaa. Hojii keessan keessatti immoo eenyutu boruuf lafa isin rakkattanitti waasii akkasii ta'uu danda'u yookaas immoo namni tokko jechuudha hamma tokko karoora qabaannee jechuudha maatii keenyan alatti nuti jira miti hoggaan asitti isiniin jedhu akkamitti akka hubattan fakkeenyaaf amma kaayyoo keenyarra qofa deemnee tooniyyuu jechuudha as bukkeetti sababa jechoota namoota garaagaraa sanaanii maatii keenya dagachuu hin qabnu. Maaliif jennaan hammamta akka parsantii 100tti waan hojjettan kallattii kamiinuu maatii keessan gargaara jechuu osoo hin taane kaayyoo keessan akkuma jirutti ta'ee tooniyyuu boru lafa rakkattanitti hagamta kallee alagaan yookaan namni biraa yoo isinirraa fiige yookaan isinirraa dheesse maatiin keessan isinirraa dheessu. Haa ta'u malee parsantii 100tti maatiin keenyas immoo lafa nuti kufnee nu kaasanii nu gargaaranii miti. Maatiinis nama lafa isin harkaan qabnetti lafa isin hojjetattanii hin qabnetti lafa isin fayyaa hin qabnetti eenyumtuu nama hin jaalatu. Kana beekaa. Kuni akkuma ta'etti osoo jiru hamma ta'e tokko parsantii 100tti osoo hin taane maatii keenya jireenya kana keessatti haadhaaf abbaa keenya obboloota keenya amma dandeetti parsantii 100 keessaa parsantiin 10 gahaadha. Kanaan maatii keenya dagachuu hin qabnu. Hammam halagaa yoo hin dheesse gaafa rakkoo tokko maatiin keenya suni sababa irraa dhalanneef sababa nu dhalaniif sababa nu guddisaniif nurraa dheessuu hin danda'an isin jechuu barbaadetananii. Kanaaf obboloota koo jechi har'aa akkana fakkaata. Mee eenyutu yaadawwan akkanaa kana keessa jirtan of madaalaa laalame maal dalagaa jirra yookaas immoo waan akkana wanti nani har'a ammasitti gadi kaasee dubbadde kuni isin bukkee yaadna akkanaa kunoo ni jira. Mee laalaa of madaalaatii laalaa. Akkasuma immoo yaada qabdan koomentii jalatti naaf kaa'adha. Yaada keessan sanarraa namoonni baay'een ni hubata. Anumtillee bakka kamittan dogongore waan jedhu ittiin of madaaluu hin danda'a waan ta'eef yaada keessan koomentii jala naa kaa'uu hin dagatinaa. Kanaaf jechoota faalladha jettanii tooniyyuu kaayyoo keessan hin dagatinaan isiniin jedha. Yaada keessan naa qooda laayikii gochuu sabiskiraayib gochuu hin dagatinaadha. Akkasuma hiriyoota keessaniifis qooduu hin dagatinaa. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaariin isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Lafa dogongora kootiitti dhiifama isiniin jechuu barbaada. Turtii gaarii nagaan naaf tura. Hanga walitti deebinutti baay'ee.